ijoollee korreeko kololee birraan daraare yaase 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 mooya gurraaleyo immoon atturgaayo kan maraatoo dobraa dargaggoosee tanii doffee baalambasaa. Ani wallisaa jireenya Dassaalany Roomichaan jedhama. Duraan dursa Bagayaan Hoggaa geessee fi walleewwan yeroo masqalaa sirbaman waa isaa sirraa odeeffachuun bilbilee. Yoo ishee korreeko kololeeko kun amma naannoo keenyatti kan sirbamu. Naannoo Horroo Guduruu akkuma tuulamni goobeetiin beekamu naannoon keenya hiyyooleen beekama baay'inaan amma naannoo Horroo Guduruutti. Amma hiyyoolee amma kololeekuu faayidhu korreeka faas jedhu sagaleedha mul'isaa korree fi kololeenkoo kun. Kololeenkoo bareedduudha. Bareedduu waa tokko qulqulluu carii waa tokko hin qabne jechuudha. Korreenoo. Korreen immoo jaala. Mee masawa hawaasi sirbu sana mee sagalee nuu jedhe. Ijoollee korreeko kololeekootti yoo jenna ijoollee korreeko kololee birraan daraare ijoollee korreeko kololee tabba gubbaatti adaan daraare ijoollee korreeko kololee tabba gubbaatti ijoollee korreeko kololee qeerroo wal waame ijoollee korreeko ijoollee maanaa dubraatti ijoollee korreeko kololeeko korreeko kololeeko korreeko kololeeko amma kaseera boleessoo. Baay'ee bareeda. Walaloo isaa keessatti keessuma birraa keessatti amma dubartiif dhiirri yerootti wal laallatanis jedhama akkasiimi. Qabdoo sirba halkanii kun erga gubaa booda guyyaatti jijjiiraman ka torbee tokkotti. Jalqaba maatiin fakkeenya ma'anii maatiin qabaa maatiin koo kan qopheeffatu mana keessatti damaraan jira halkan damaree gosa waliin immoo akka boruu direetti gubuu bahanii akkaataa deemsi gubaa sanaa halkan manarraa eegalaa bulee immoo kan gosaati akkan gafaafa qutsuutti waliin bahaniiti dirree kanatti bahanii waliin kabaju ni qalamaa dhangaan qophaachitti dhufaa haala bareedaa waliin kabajuu. Gosni asitti sirbee kunii fi gosni gamaaf gamana jirummaa walitti yaa'e dirree gubbaatti waliin sirbaa achi keessatti qabdoo kan barbaadu abaaboo kennaa qabdoo isaa durii fi achitti egaa qabdoon isaa sun nama biraa qabdi yoo taate lola guddaa jira wal lola qeerrooni suuqanni jira. Kollee kokoree kun alatti walleewwan sirbaman kan yaadattu fa'aa maali? Yeroo dibbee aadaatiin obboleeyyan dubartoonni yeroo naanna'anii giingoo hojjetanii sirbanii dhiirri keessa seenee mudhii wal qabatanii sirbu dhiira qeeqa akka gellootiin isa gellootiin maal jedhu kan daraaruu muka malkakkoo seetanii kan maraatoo dobraa dargaggoo seetanii doffee baalambasaa. Kana dargaggoo sirba egaa isaan sirba biraa sirbiroo sana isaan waa isaanii kaasanii garuu dhiirri sirba isaan dubarroonni sirban otoo hin taane walirraa fuudhee gamaaf gamanaan sirban ammasiin jedha geelloo kana walitti sirba dargaggeessi keessuma otoo giingoo keessa jiru. Yeroo kanatti iyyaasee yookiin shobboo kun hin sirbamu? Galatoomii sirbamaa fakkeenya amma hiyyaaseen emmolee wal qabatee dubarri dibbee qabatanii gidduu naanna'anii sirbuu yeroo dhiirri sirbus dhiirri yeroo sirbu sagaleen akkuma muuziqaan dabalamee nuti sirbinu kana isaan immoo dibbeetiin kan isaanii nu gargaarani yeroo isaan sirbama fakkeenya amma kan dubartoonni sirban keessaati inni jiraataa immoo gurraaleetiif hiyyaaseen ni sirbama fakkeenya amma emmilee jabbilee dooray kulkulfaatu dubartoonni sirbama emmilee jabbilee dooray yaame sabakoo jabbilee dooray emmilee jabbilee dooray orogeessa booyyee jabbilee dooray emmilee jabbilee dooray andabeessa jaaluu jabbilee dooray emmilee jabbilee dooray obboleessa koollee jabbilee dooray emmilee jabbilee dooray ati boga. Gandara deemanii faashii malas qabatanii sirbanii warri badhaasanis immoo ni jiru. Gaafa birriin kennaniif hin badhaasuu nama gaarii birrii yaraa kenneef immoo hin qeequ achumatti.
isa fa'aa wanni yaadatu inni kaastu jira. Inni nuulaate hammam gaa ammas gaa inni dhokkate hammam gaa ammas gaa waan akkasii jira. Waan kennamu jira waan akka dhugaatiillee namichi gammadee warra dhugaatii adda addaa dhugootii egaa akkuma aadaa keessa soo beekamu inni kaan farsoo inni kaan haraqee kennuyyuu liitiroofaa waan akkasitti kennanii qabatanii iyyuu deemu hedduu dargaggeeyyiin. Birrii sana walitti qabanii maal godhu dargaggeeyyiin? Birrii kana walitti qabanii yeroo akkas egaa sirbi masqalaa jala xumuruuf deemaa jiranii yookaan qalatu bakka tokkotti waa bitanii qalatu akkuma walii galan yookaan immoo ni hirmaatu. Amma duratti waa'ee shobbokoo waa'ee yaasee kaasnee turre mee sagaleenuu jedhee isa faatu beekama birraa kanatti amma gaafa masqalli ga'eedhe halkanis sirbu gaafa ayyaanas immoo nyaatanii quufanii ijoolleenis quuftee horiinis qalame yookiin immoo hoolaanis qalame farsoonis jira nyaatis adda addaas inuma jira isa nyaatanii kaanis immoo sirbu dubbee qabatanii dubartoonni gidduu dhaabatu dhiirri dubartiin immoo lammatee geengoo tolchee sirbu mee sagaleenuu jedhee. Mooya gurraaleyo immoo naturgaayo akkan zootillaa birraa akka foommataadirra akka cooma waadanii akka goota faarsanii shooya abboleessa ko yakooga toleessa ko shooya abboleettii ko yakooga toleettii ko egguma manaa bahu kilili jette kaataan ko isheen qawwee koo keessa. Egaan ajjeesee galu kana ilil jettee waarsaan koo ishee lammii koo keessa ishoon jettoo gurraale immoo yaa gurraale yoo gogorriin biyyoo naatu biyyoo biyya ishee malee hambaanis nama naatu lammiin fi rafii malee immoo yaa gurraale yoo kshega jetti. Kanas masqaluma kanatti sirbu. Sirboe baay'ee sirbu masqala kanatti. Oh bareeda. Mee yaasettaa dabarru? Yaase bosonu korma yaada beetilatti yaasnaa fidda moore yaasa oromiyaa irratti yaase jettu waan akkasiiti jedhaloonsa. Amma garuu gara sammayyaa'etti deemnee rakkataa jirantu. Dhugaa arge amma weelloowwan gadhiifaman irratti isa waa sirbu sun taane hamma tokko an jijjiirame waan fakkaatu ergaawwan biraa daddabalatee faan argaa. Hayyee guddaa galatoomi jireenya.